سلام سلام إلى دكتور ودوتي حرا وان أجائبا إسنيم قبلنا نفسي جرا ماتين عبدسي أورو جلت ترجم تروندي كيسانو سبسكرايب قدا كان بوده وان أجائبا قفتي أجيسو جرا وان كولفا بطلعي دكتور عبدسين غورسي ساني يرو إسان غورسي ساني سن ديداني جنام بكيبو باية تكو نما أجائبا تأوساني of مدالو جرا of ججوفو تونتاني I am Dr. Abdussin. Dr. Abdussin Balallo. Mere warri mati kan kotata like goda. Like gochun YouTube kun akka nama baay'ee bira gahu nu fayyada. Oromoo khiyya hunda keessa nu sin jaallanna. Har'a artistii aalamiin si badhaasee bira deemna. Artistii biltsiginnaa kabajamtuuf jaallatamtu aalamiin har'allee si badhaase kan jedhu yeroo baay'ee Dr. Abdussin isin warri akkana kun gadi baatanii social media irratti ijoollee Oromoodha hin qeeqina isin jenne gorsina. Garuu Dr. Abdussin gorsa isaanii kana yeroo gorsanu itti amananiiti. Har'a aalamiin si badhaase artistiin keenya kan gadda Dr. Abiyyiif sirba ajaa'ibaa tokko sirbite aalamiin har'allee si badhaase har'allee si jettee otoo sirbite hin quufin. Ijoolleen cululleen baay'ee girrisaa keessaa gama biltsiginnaa erginee akka jarri iccitii asnuuf fidanu danuu qabna shamarran keessaas. Dhaqanii intalli gaafa miidiyaarra dhuftu namuma ajaa'ibaa kana jettee viidiyoo obboleewwan si fiddee nama 5,000 irratti daawwachiifti artistiin keenya aalamiin si badhaasee kun. Yeroo baay'ee gorsinee dhiisi intalo ati intala durbaati ijoollee obboleewwan keessaa xil ana fi kooti dhiira takkaantiin hin jedhu annama adaba qabu mana ijaazaati intinin ta'u jette otuu jedhanu suuraan ajaa'ibaa kan shiishaa dhugaatiin biiraan owway namni nama saaxilu dhumti isaa akka saaxilamu dhibbatti asirraa hubattu artistiin aalamiin si badhaasee kun otuu nama meeqa Facebook irra fiddee obboleewwan si viidiyoo maalo jettee afaan banaa ooltu ofiisiitii fataa jettee nalti tadaffata waala tado maxaxxaa taarifnu maxaxxaa xuruunu gin shamarran tokko gaafa biyya ormaa keessatti akkanatti shiishaa asiin gin wanti na gaddisiisu miilicha fataarii wayii a'udhu billah amma nuti akkanatti fuuna fuudha dhiifne nuti kana booda fuudha dhiisne jirra jechuudha. Maaliif gaafa harka shiishaa qabee jiru sana fuula paawudarii dibamee jiru sana laallee kaane miila laallu wal adda jechuudha. Miilli xuwwee beeytanii xuwweedhamu maali yookiin xuwwee marqaan itti tolfamtu ibiddarratti siilaatee gurraachofte fakkaatti. Wal adda kun gurraacha artistiidha. Kana ammoo paawudarii waa meeqa akka nama qalamii manaa dibu itti lildibamee waa meeqa jedhamee gaafa fidame artistii godhamee meekaappii meeqaan dhiqamtee as baatu taaxbaa ciqaanach. Silazii shamarran babbareedduun eessa jirti? Shamarran babbareedduun hundi sammuun isii nama arrabsutti hin fiigu waan gaarii yaada. Shamarran mana hijaazaa deemteetuma shiishaa afuuftee gaafa dhugaatii dhugdu badde hundisi yeroo dhibban irra deddeebi'a. Shamarran mana hijaazaatti deddeebitee shiishaa afuuftee dhugaatii dhugdee gaafa jettu fuudhaaf hin taatu deessee ilmoo horattee siichi jireenyaaf ni taati jettanii warri yaadan mana hin fuudhnaa shamarran akkas shamarranuma mana ijaazaatti dachaatee daansii dannaftu jedha makarina kaalaxuu kaalta shaggaru warra jedhan oh my god amma nuti shamarran akkasii fuunee biyyatti ilmoo dhalchitee harma hoosifteetuma ilmoo baattee maal jettee maal jettee oh my god yaadamne akkanatti dhiirri fuudha dhiifte jennaan ummanni wal fixaa jira dhugaan isiniin jedha gidee tokko akkumti itti fuudhan amma shamarran kaane yoo warra social media kanarratti baree koomentii baree laayikii baree TikTok irraa aalaan deredden jedhee baree kan fuune ulfaaniituma ji'a 10 garaatti baatanii gaafa dahan immoo waggaa 2 daa'imatti udaansii maal godhanii miicaniituma baatanii nu guddisu jennee fuune akka durii akka abbootii keenyaatti ilmaan nuuf guddisu haadhaaf warraaf abbaa manaa inni jedhamu ni jira laata
kan jedhu yaaddoo guddaa keessa gallee jira. Mee ni jira warri jettan koomintii jalatti. Shamarran akkasii ni jirti. Shamarran amma yookaan fuune ulfoofteetuma tartiibaan adaba godhattee waa hunda suusii hundarraa bilisa taatee ilmoo guddifteetuma jireenya mana keessaa jireenya intinii jiraattu ni jirti. Harka dhibba keessa harki lama dhabamtu dhugaadha. Garuu baddee jirti. Shamarran feesbuukii irraaf tiiktookii irraaf waan adda addaa koomintii jala gaa yeroo hirriba irraa kaate wayii eda abjuudhaan hin bara jaalallee koo argaa bulee maaree kiyyaa buskutii kiyyaa dammatiyyaa jedha gaafa immoo mana hojiitiin tinii jettee baate shiishaa isa hamma dhaabii abdussee ga'u kan dhugaatii achi kaame immoo maalammanni wayyoo kaala xuu kaalta shaggaru. Amma kun fuudhaaf ar jedhe balaayik fuudha feeti fuudheeru bafeeti amma kun yaa rabbi qiyaamaan irratti hin buusin zabana ummanni fuudha sodaatu nuti fuudha sodaanne amma abduseen akka isaatti fuudha sodaatee jira kana booda ni maagbaatu farra'u yoon fuudhe amma maaltu na mudata dhalaa feesbuukii irraaf koomintii irraa akkas fiigu kana numa fuunee jennaa numa bultii godhannee ilmoo nuu dhalcheetuma jireenya jiraanna kan jedhu. Ting of ting. Warri biyya keessaa hoo maal yaadaa jirtu dhiironni biyya keessaa warri jaartiin keessan hojjedheetaniin ilmoo keenya guddifna yookiin hojjedhee of jijjiirree deebi'ee biyyatti maal jenna jedhee dhufee feesbuukii jalqabe tiiktookii jalqabe isinuu maal jedhaa jirtu jaartii koo naaf taatii siichi dhuftee biyyatti deebitee shabaqaarraa bilisa taate suusii nitoorkii hunda dhiiftee naaf deebitee tuma tartiibaan naaf teessee jettanii yaadaa jirtu yaa dhiirota biyya keessaa maladhaa shamarran baadiyyaa warra ammallee dhufeetuma waa'ee sooshaal miidiyaa kanarraa bilisa ta'e barbaadaa fuudhaa warri magaalaa warri waa'ee feesbuukii waa'ee tiiktookii bare kun bakka haa jiraatu jireenyuma isaa rabbumatu sadhamaase silaayyoo dhiirota harka dhibba keessaa parsantiin 70 shamarran yeroo kanatti baay'inaan kun intaniif miti wama dhugaati. Harka dhibba keessaa parsantiin 80 shamarran baay'inaan shamarran adaba qabu suutumaan lama waan adda addaa fuunee waliin geenya garuu warri kaan haa jiraatanu bakka dambaloo ahlalluuyaa kan jedhu fataa baloo inooraallu yoo jarri adaba godhatan jaarsa warra jaartiin irraa duute waan adda addaatti heerumsiifne akka jarri of hin ajjeefneef namni tokko hin nyaatan dhugaa waa jara barbaachise yoo waa barbaadan booda rakkoo ta'a waan ta'eef jaarsuma waa jaartiin irraa duute wayii barbaanne itti kennina waan ta'eef ajaa'iba nuti shamarran qaqqaalii warra adaba qabdu barbaanna fuudhaafis ilmoo irraa dhalchuudhaafis warra mana ijaazaatti bahee shiishaa afuufu hin barbaanne waliigallee dhiironni keenya kana booda nuti shamarran fiishaa feediyaarra baatee ooftuu fi waan adda addaa kana hin barbaannu waliigalle oh my god subscribe godhaatii waan adda addaatu isin bira ga'a